Ashama akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota kiyyaa guyyaa irraallee viidiyoo kan biraan deebinee jirra. Guyyaa irraa gaa kan waliin ilaallu keessaan kan na gaafattanii Universititti Jaalallee eegaluun akkamii ni taa'oo yaada akkamii qabda kanarratti jettanii keessaan barattoonni na gaafattan waan jirtaniif muuxannoon waggaa jaha Universitii keetti dabarserraan isiniif qooda. Na wajjiniin turuun dagatinaan isiniin jedha. Egaati chaanalii kanarratti hanga ammaatti waa'ee dipaartimentoota adda addaa, waa'ee dhimma jiruuf jireenyaa, waa'ee dhimma hojii onlaayinii, waa'ee hedduu irratti diskas gochaa turre. Yeroo jalqabaaf gara chaanalii kootii kana kan dhuftan namoonni nan beekne yoo jiraattan barataa yaala fayyaa yookiis barataa meedisinii waggaa 5ffaadha. Inni akka guyyaa irraa kan waliin ilaallu waa'ee jaalala yeroo jedhamu gaa waan hedduu of keessaa qaba. Dursa garuutu gara viidiyoo keenyaa kanaatti darbin wanta akkasiin gaafadha. Chaanalii kiyya kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun na jajjabeessa. Isin eegguttan jira. Viidiyoo kana like godha. Subscribe gochuun Oromoon akka walitti garaan jabaatu isin eegguttan jira. Like subscribe waan gootaniif guddaa galatoomaa. Sababni isaas isin sekendii tokko fudhattanii viidiyoo kana like subscribe yeroo gootan anaaf hamilee guddaa naaf kenna. Akkasumallee viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u godha waan ta'eef viidiyoo kana like subscribe gochuun na jajjabeessa. Isinitti waan tokko waan hir'isuun qabu obboloota koo. Innaa gaamma kallattiimaan gara ajandaa keenya guyyaa irratti dabarra. Dur mana teenyee barattoonni Universitii gara manaatti ganna galan waa'ee Universitii yeroo haasa'anii Universitii kana akkuma jannata wayiitti ilaalaa turre. Egaati ammallee taanaanii high school irra kan jirtan, preparatory irra kan jirtan, elementary irra kan jirtanii waa'ee Universitii gaafa haasa'amu wanni isinitti dhufu life University waan jedhamu akka isinitti dhufu nan beeka. Life University jedhamu kun maali? Life University kan jedhamu kana gaa jaalala wajjiniin walitti qabsiisanii kan kaasan ni jiru. Nagaa har'a waa'ee isaa sirriitti diggaa otkoonee ilaallaa jechuudha. Universitiin gaa waan baay'ee qaba. Gara Universitii kanaa kana gaafa dhuftanii nama afaan adda addaa dubbatu, nama bifa adda addaa qabu, nama yaadumsa adda addaa qabu wajjiniin wal argitu. Bakka waan hedduu jira jechuudha. Universitii kana fakkeenyaaf doormii isinii kennama. Warra shamarranis warra dhiiraas doormii gaafa isinii kennamu doormii keessanitti nama adda addaa, nama uffata adda addaa ramadamuu danda'a. Namni baay'ee seeftii isaa eeggatu tokko ramadamuu danda'a. Namni immoo cirii masii eessuma akka dhufee isaa iyyuu isiniin galle ramadamuu danda'a. Yeroo baay'ee gaa Universitii yeroo jedhamu life isin eegdan kun isin quunnamuu dhiisuu danda'a. Sababni isaas namni qabxii darbiinsaa qabu eessarra yoo ta'u eessa Universitii join gochuu carraa guddaa qaba. Universitii join gochuudhaaf ulaagaan protookoolii kee eeggachuu qabda. Ati eessaa dhuftee namni waan jedhamu jiru waan ta'eef qabxii darbiinsaa yoo argate namni kamuu join gochuu danda'a. Nagaa sadarkaa Universitii miti sadarkaa high schoolitti waan namarraan eegne tokko namarratti arguu dandeessu. Waan hedduutu jira. Doormii keessatti warra dhiigaa kaasiinii sirra rakkisuun jira. Namumti cirii mashee bakka nama rakkisa gaa jireenya Itoophiyaa kun beekamaadha gaa namni hundumtuu walqixxeemne life stylein walqixxeemni keessumaa ammoo baay'ee tokko dubbachuuf kan natti ulfaatu tun dhiisee natti wayya sinii galadhe yaada waan kaasuu barbaade. Kanaaf life University jedhamu suni hanga yaaddaan sana arguu dhiisuu dandeessu. Kaaffeetti illee kaaffee isin nyaattan kun waan beekamaadha gaa shirooma nyaattu waan schedule ta'ee jirudha. Hanga samanaa wajjiniin walitti dhufu yeroo isiniin jedhu gaariisa ta'u gadheessa ta'u isuma manatti nyaattan sana isinii wayya. Innagaa waa'ee gara jaalalaatti gaafa dhufnu dhugumattuu Universitii keessatti jaalalli nama rakkisa. Sababni inni nama rakkisuuf immoo waan gurguddaa hedduutu jiru. Gara Universitii kana gaa baay'een isaanii immoo kaartoonii keessaa bubbu'ee waan fakkaatan illee ni jiru. Shamarranni keenyas akkuma beektan gara gaafa Universitii dhufanii wayyaa kana bibbitatanii bakka Universitii keessaa sooressaa fi hiyyeessa adda baasanii hubachuun nama rakkisaa jechuudha. Keessumaa gama shamarranii jechuudha. Kun immoo sadarkaa dargaggummaarra keessumaa nama sadarkaa dargaggummaarra jiru baay'ee dogoggorsaa jechuudha. Sababni isaas
ijoollee shamarranii wajjiniin kaaffeetti wal argitu, kilaasitti wal argitu, gaafa gibbii keessa deemtan wal argitu, gibbii tokko keessa jiraattu waan ta'eef carraan deddeebitanii laayibirariitti wal argu, kaaffeetti wal argu, gibbii keessatti wal argu, laawunchiitti wal argu baay'eedha. Kana keessa kiraakiin hin dhibu, bakka nama wayirraa iji keessan bu'uunsaa hin dhibu. Gaafa kana osoo hin jaallatin umuriin keessan umurii dargaggummaa keessa jirtu jaalala isa jedhamu kanaan egaa mo'amuun waan hin hafneedha. Garuu namni kaayyoo qabu, namni mul'ata qabu yoomuu ofiisaa beeka, mul'ata isaa beeka. Wanta kanaan hin shawwadamu jechuudha. Yeroon akkan isiniin jedhu Universitiin jechuun egaa waan yeraanni iddootti of ijaartanidha. Iddootti egeree keessan waan egeree keessan murteessu itti hojjettanidha. Maatiin keessan mana mucaan koo nama ta'ee dhufa jedhee isin eegaa. Jireenyumti keessan isin eegaa. Isin umuriin keenya kun egaa deebi'een dhufu waggaa 70 jiraanna yoo ta'e 30 yoo Universitii keessatti waggaa 5 balleessine yoo ta'e Universitii keessatti waggaa 5 balleessine sun bakka lamaffaa bakkamu Universitii bakka sanaan gubateera jechuudha. Keessattuu Universitii keessa teessanii waa'ee maatii isinitti dadhabee isin barsiisuu kan yaadda yoo taatanii, waa'ee garee jireenya keessanii kan yaadda yoo taatanii wanta kanaaf iddoo hin laattanii jechuudha. Sababni isaas hin darbu yeroo isaa eegee inuma ga'ama. Kanaaf an akka kootti Universitii keessatti jaalala eegaluun nothing. Saphii miti jedhee namanaa. Sababni isaas akkuma isin jedhee miira ofii to'achuun baay'ee ulfaataadha. Al takka jaalala jedhamu kana keessa seenaan keessaa ba'uun ulfaataadha. Akka bakkee dhaabbattanii ilaaltan miti. Yoo ekspiriyaansii hin qabne takka keessa seentanii keessaa ba'uun baay'ee tokko miidhamoo taatu. Hiriyoota kiyya kan miidhaman danuu waan hin beekuuf jechuudha. Osoo keessan seeniin waan dhuftaniif, mul'ata dhuftaniif, kaayyoo dhuftaniif milkeessuu qabu jedheen amana akka kootti. Sababni isaas jaalala keessa seentanii naan yeroo keessan isin jalaa nyaata, ikoonoomii keessan isin jalaa nyaata, bakka saayikoo keessan isin jalaa nyaata, waan hedduu keessan isin jalaa nyaata. Kana yeroon isin jedhu ikoonoomikaalii miidhamoo taate yeroon isin jedhu namoonni baay'een kanan beeku jechuudha. Universitiitti qarshii manaa isaanii ergamu irra darbanitti liqeeffatanii waan isin beesin dhibnee hiriyaa isaanii sana gammachiisuuf jecha kiraayisii hin taane liqii hin taane keessa seenuu argina, seenanii argina. Kana qofa miti yeroo isaanii luus godhu yeroo dubbisaa isaanii baay'ee jala nyaata, baay'ee qabxii hin taane illee yeroo isaan galmeessan argina jechuudha. Barattoonni miti baay'ee gogosii ta'an. Kanaaf adaraa keessan waan isiniin jedhu achumatti of eeggadhaa. Bakka achumatti irraa of eeggachuun gaariidha. Gaafa baatanii nama taatanii naan bareedduun ofiin isin barbaada. Dhugaan isinitti maa isin nama taatanii iddoo gaarii jiraannaan even bareedduu mini namti kan biraan alagaan iyyuu fira isinii ta'a. Kanaaf inni guddaan olaanaan waan Universitii seentanii beekaa. Maatii keessattuu maatii keessan, haadha keessan, abbaa keessan isinitti dadhabanii rakkatanii liqeeffatanii isin barsiisaa jiran yaada. Wanti kun al takkaa keessa seentanii keessaa ba'uun ulfaataadha. Kanaaf dhaamsan isinii qabu adaraa keessan irraa of eeggadhaa waan kanarraan isiniin jechuu barbaada. Yoo of manaaj gochuu kan dandeessan taatan immoo ekspiriyaansii kan qabdan taatan immoo haala yeroo keessanii miinetti, haala saayikoo namaa miinetti yookiis haala ofii keessanii miidhamuu hin dandeenye keessa taatanii manaaj gochuu kan dandeessan yoo ta'e it is up to you. Bakka itti fufuu dandeessu. Garuu gama koon kan isiniin jedhu matumaa keessa hin seeninaa. Kaayyoo dhuftaniif galmaan gaadhaa isiniin jedhaa. Guddaan isin jaalladha. Hanga ta'e waan ta'e wayii isinii kaasuu yaada. Gaaffii yoo qabaattan keessan na gaafadhaa. Amma ammaatti na wajjin turtanii like subscribe kan hin goone yoo jiraattan ammallee irra deebi'ee isin gaafadhaa. Like subscribe gochuun akkana jeebisee isin gaafadhaa. Waan na wajjin turtaniif guddaa galatooma. Bye bye.